Cinaatti argitan kanarraa waa xiqqoo dubbachuu fi waan xiqqoo yaada itti kennachuun barbaada. Maali barri akkanaallee gaafa itti jedhan maali yeroon keenya kun yeroo badaadha wanni itti jennu wayitis nutti dhufa. Asirratti jaarsoleen Sayidoon erge eessa fakkeenyaaf gaafiin tokkoffaan ani qabu jaarsoleen Sayidoon erge si fuudha jedhanii isheen immoo jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtuu fayyaa keessanii baga jiraattan. Ani jira galata rabbii isin hundi keessanuu akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa har'a warroota na cinaatti argitan kanarraa waa xiqqoo dubbachuu fi waan xiqqoo yaada itti kennachuun barbaada. Egaa hin laalla malee wanti nuti irraa dubbannu hin jiru. Laalleetuma taajjabaa jirra. Dubbiin kun piraankii ta'uu baates wanti nuti beekne tokko hin jiru garuu laaluu keenya hin dhiifamu jechuudha. Sababni isaatis waan haaraa hojjechuudha. Waan haaraa kanammoo maal gochuu qabna laallee maali barri akkanaallee gaafa itti jedhan maali yeroon keenya kun yeroo badaadha wanni itti jennu wayitis nutti dhufaatee jira jechuudha. Egaa asumarratanii wanti ani jechuu barbaade maal seetanii hamma kana hunda safuun cabee hamma kana hunda shamarrii qaanii dadhabdee maali yeruma gadi of qabnu nuuf wayyaa dhugaa dubbachuuf shamarrii kanuma gadi of qabdu kanuma mootu mana ishii keessa yookaan iddoo ishiidhaaf malu teessutuyyuu irra bareedadha jechuudha. Sababni isaa shamarri safuu qabdii, shamarri waan hunda beektii, mala beektii, hayyuudha, haadha hayyuutii, haadha gootaati, haadha waa hundaati. Akkanatti haala kanaan of salphisuu, of xinneessuu hin qabdu jedheeti yaada jechuudha. Amma fakkeenyaaf hayyuun jechuudha. Gadi of xinneessuu irratti yaaddi baay'ee jechuudha. Gadi of xinneessuu osuma qabdu garuu haala kanaanii miti kan bultii ijaarratan. Egaa Sayidoonis wallaalee miti garuu wanni kun wallaalanii miti tariiti namni irraa baratu jedhaniitis hojjechuu danda'u. Wanti akkanaa kun garuu baay'ee sheemidha jechuudha. Sheemii guddaa wanta namni hojjechaa hin jirre wayii fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo darbe keessa Sayidoon kadhateeti ture jechuudha. Maatiitti ergee gaafa jedhu maatiin 600 kaffalii jedhaniin 600 sanii akkamiin godhaa kana kaffalinaan jedhanii gaafa jedhee ittiin mari'atu isaan maaltu isaan galchee maallaqaan ana gurguratu ani maallaqa 600 tilmaamamaa miiliyaanallee yoo ta'e ana nan galchu anis itti heerumu qofa kan na galchu jetteen jechuudha. Hamma kana hundallee maatii kee irraa kabaja fuudhuu hin qabdu jechuudha. Maatiin kee egaa gara maatiitiin Sayidoon dhufee maatiin kee 600 miti miiliyoona gaafachuu danda'u akkuma atu jette jechuudha. Dirribii gaafachuu danda'u mirga isaaniiti maaliif si guddisanii ati intala isaaniiti. Isaan waan barbaadan yoo jedha waan barbaadan yoo si itti muranii irraa bareeda ati dubbachuu yuunus hin barbaachisu jechuudha. Nuti akka aadaa keenyatti akkasitti beekna jechuudha. Aadaa naannoo keenyatti aadaa itti guddannetti shamarreen takka gaafa kadhatamtu warri waan barbaadan murteessa kan jaarsoleen lamaan jidduu ta'anii warri mucaatii fi warri mucattii jidduu ta'anii isaantu murteessa maree shamarree sunis hin dubbatattu inni fuudhu sunis hin dubbatatu jechuudha. Kan dubbatatu warroota lamaan isaan lamaan sunu akkamitti dubbatu jaarsaan dubbatu jechuudha. Jaarsolee jidduu godhatanii. Asirratti jaarsoleen Sayidoon erge eessa fakkeenyaaf gaafiin tokkoffaan ani qabu jaarsoleen Sayidoon ergee 600 gaafatan eessa innis viidiyoo nuuf waraabamuu qaba ka erga akkas ta'e. Inni lammaffaa immoo wanti kun dargaggoota amma isin biratti argamu kanatu jidduu deemamoo jaarsolee qabaadha. Jaarsolee sun eessa maaliif jaarsolee sun hin mul'anne akkamitti jaarsolee sun okay silaa jidduu lamaan atis gama keetiin jaarsolee qabda. Gama ayyuu warra ayyuutiinis jaarsolee jira. Jaarsolee san akkasitti immoo aadaa biraa nutti fiddan. Biyya keenya keessatti aadaa biraatu dhufe moo aadaa safuu duudhaa taa'anii jaarsolee lamaan intala ilma walii kennan akkasitti jechuudha nuti kan beeknu. Naannoo keenyattis ta'e akkanatti kan beeknu. Shamarri takka gaafa jaalatteeyyuu na fuudhii deemi isaan yaada isaaniiti. Warri kiyya yaada isaaniiti na fudhadhuu deemi ani har'a buleeyyuu nan barbaachisu. Seerri jedhu kuni ammuma har'uma ayyuu irratti dhageenye malee jaalala haga barbaaddellee gaafa jaalatte yoo faanallee kan deemtu ta'e jechuun
wal butuun jira yeroo tokko butii jedhanii akka butii durii sanitti wal fudhataniituma deemu jechuudha. Gaafa wal fudhatanii deemu maaltu jira isaaniin dubbatan shamarree sunis na jalaa miitan yookaan abbaa manaa koo na jalaa miitan qabeenya koo na jalaa fixxan yookaan immoo ani qabeenya kanaan tilmaamama ani maallaqa haganaa horii haganaatiin tilmaamama hin jettu jechuudha. Dhiirri sunis warri kee hangana na gaafatan hangana kaffaluun qaba dirqama hangana kaffaluun qaba hangana kaffallee booda akkam taana hin jedhu jechuudha. Yoo dhugaan ta'e warratu irraa fixa jechuudha. Warra isaatitu irraa fixa. Warra hin qabu miti yoo warra haadha qabu fakkeenyaaf yoo abbaa qabaachuu baate haadha dhabu obboleessa abbaan dhabu yoo haadha qabaachuu baate haadha biddeenan dhabu abbaan dhabu haala saniin jechuudha. Isaantu irraa fixa. Jaroonni lamaan wal qabatanii taa'uu jechuudha. Isaan idaa hin qaban hanga sun isaantu irraa fixa malee akka naannoo kootiitti jechuudha kanan dubbadhu. Haala kanaan itti deemama jechuudha. Gaafa itti deemamee jedhu sargiis kan qabatu warra kan waggaa 2tti isaa qaban waggaa 3tti isaa qabanii shamarree sun dirqama teessee sargicha san eeggachuun kaadhimamtee immoo erga kaadhimamteen booda safuu shamarree safuu qabdu shamarree kabaja qabdu shamarree eenyumtuyyuu bakka barbaadde yoo deemtu kaadhimaa qabda namni si tuqu hin jiru jechuudha. Kabajamtee jiraatta amma heerumtu sanitti jechuudha. Haala saniin beekna jechuudha. Kan ammaa kun faallaa nutti garagaree jireenya wajjin ani waanuma isaatu naaf hin gadi. Barri akkuma jijjiiramaa deemu namnis jijjiiramaa deemu. Asumarraan immoo waa'ee yaasootitti darbina. Yaasoo birraa ayyuudhaan nafsi fuudha jedhaanii isheen immoo jechuudha diddee hin rukute jechuudha. Kuni egaa isheen Sa'idoo jaalatte malee si hin jaalan. Atis immoo dura fuudhuuf hin karoorsine. Sababbiin ati ayyuu fuudhuudhaaf karoorsituuf maali? Silaayyuu ayyuun kan heerumuu barbaaddu akka abbaa haadha manaa qabu sooduma beektu akka ijoollee qabu sooduma beektu kan ishiin heerumuu barbaaddu kophaa jira lafa jira kiyya jettee kan abdattutu lafa jira si maaltu si dhibe maaltu yuyyuu nan jaaladha si fuudha jechuuyyuu maaltu si geessee kuni tapha guddaadha dhugaa tapha hin bareenye wayiitti taphachaa jirtu malee yaaduma uummanni isin laala hojii akkanaa kana jaalata uummanni gaariidha laallamuuf waan akkanaa kun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Waan gaarii gaafa hojjennu hundumtuu keenyayyuu akkasuma jechuudha. Waan gaarii laaluun jaalannu waan babbadaa kana tarii nama arrabsuuf fa'a irra caalaan koomentii amma gaafa fudhannee jirru koomentiin akka jiruun arraba qeeqa rabbi si haa qajeelchu maaliyyoo si haa godhu akkasiyyoo wantoota akkasiisan barreessu jechuudha. Namoonni waan xiqqoo balleessite san laalanii koomentii si barreessuudhaaf yookaan si arrabsuudhaaf jarjaru malee maal akka hojjechaa jirtu yuyyuu isaan nuufiyyuu hin galle jechuudha. Hin galuufi maaliif kanuma argan kana dhugaadha se'anii arraba wantoota garaagaraatti deemu garuu akka laalamuu fi hojjettani hin beeksisa jechuudha. Hin beeksisa yaasuunis warroonni waa'ee Ayyuu fi Sa'idoodhaan wal qabsiisanii hojjetanii hunduu laallamuufidha yookaan waa wayii beekamtii wayiitiif malee isinis kan hojjechaa jirtanii akkasi. Safuu cabsuun beekamuun immoo booddeetti nama gaafachiisa jechuudha. Seeranis ta'u gara rabbiitinis ta'u nama gaafachiisa akka amantaa ofiitti beekamuuf har'a qarshii argachuuf laalamuuf jedhanii safuu uummanni bal'aan kun qabu maa cabsitu. Ayyuun warra qabda miti warra kee jaalatte okee jaalatte jaalalli jaalala jaalatanii callisanii faana hin deeman gadi jedhanii bultii ijaarratan bultii gaarii gaafa barbaaddu warratu si kenna sii galee ati jaaladhu garuu nama san ega jaalatte warri kee erga eeyyamsiste cal jettee taa'uu qabda ati warri kee si kennanii si kennuu baatanii fedha warra keetiitiin ala gaafa darbitu kaa shamarreen takka safuu cabsite jedhama. Igalee fedha warra keetiitiin ala gaafa deemtu safuu cabsite jechuudha. Gaafa rakkinni tokko immoo booddee sirra gahetti ati maal taata warri keessuun maal siin jedha mucayyoo keenya gaafa sansitu filatee deeme egaa ati filattee deemte ammas filattee too hiikte nuti nun galchuu siin jedhu gaafa san
akka har'aa kana dubbiin hin jirtu gaafa wayii hin dhufti jechuudha. Gaafa wayii hin dhufti dubbiin jabduun gaafa dhuftu san jechuudha. Gaafa sanoo eenyutu siif birmata? Eenyutuyyuu intalli keenya miidhamti siin jedha. Sababni isaa ofii filatte waan ta'eef. Tokkoffaa maaliif gabbartaa? Mallaqni hin barbaachisu, gabbarri hin barbaachisu, sargiinis hin barbaachisu akka waan jettuuti jechuudha yeroo tokko tokko. Sa'idoonis birrii kana yookaan kaffaluu dhabeetii miti, kennuu wallaalee miti. Tarii waan ishiin jettu gaafachuus ta'uu danda'a. Tariitii wanti kunuyyuu soba ta'ee sobeetuma yaaduma miidiyaa ittiin guddachuuf ittiin laalamuuf wantoota akkasiisan yeroo baay'ee wantoota akkasii kana waan ta'eefi wanti kun soba fakkaata yoo asii achi ilaalu. Akkamitti mootu obboleessi manatti si yaamee kootu fudhadhu jedheeti micayyoo harkisee manatti si fida. Maatiin maaliif nyaata ishii dhoowwatu? Sababni nyaata ishii dhoowwataniif sababa ishii si jaalattee fi sababa ishii maaliif maatiin ishii nyaata dhoowwatu? Ishiin hoo yeroo hundumaa maal jetti? Ufan ajjeesa daayyuu ishiin qaata of ajjeestis. Dhugumaa durumattuyyuu qaata of ajjeestee jirti jechuudha. Gaafa ofan ajjeesa jettee parakiina dhudde sanirraa gaafa sanirraa of ajjeeste amma hin jirtuyyuu jechuudha. Yaada qaamni ishii foon ishii jira malee sammuun ishii hin jiru jechuudha. Walumaa galatti namni sammuu hin qabne tokko dhaabatatti nama du'e jechuudha. Obboleettii kiyya dhaabatatti hin du'in akkasimuyyuu darbitee nama gorsita. Micayyoon takka Dubaa irraa jaalala isaatiin kan qabamte yeroo dheeraaf jiraachaa turte gaafa inni si fuudhuudhaa fi karoorsu gaafa ati akkas taatu sanii isheenis dhaqxee kiniinota garagaraa nyaattee haala saniin kan of miite ishee sanuu gorsaa turte miti. Osoo ofii keetii hin ta'in namaa hin ta'in dura ofii kee of gorsitoo namaa ta'e jechuudha. Siigalee dura ofii keetii of taatee kaateetti nama san gorsita jechuudha. Ofii keetiifuu karaarra jirta takkaa ufan ajjeesa na fuudhu kana dhiisinna yoo na biraa deeme akkamiin kanarra jirta ofii keetiifuu waan ta'eef afaan maaliitiif nama san gorsita? Osoo afaan qabaattee nama san gorsuu dandeessa. Ofii keetii of tasgabbeessite dubartii cimtuu taateeti nama san immoo gorsite akka kee cimtuu goota jechuudha. Kanaafuu viidiyoo dhaloonni irraa baratu viidiyoo maatiin keessan waa isin irraa barachuu danda'u. Amma maatiin Saayidoo hin jiru, maatiin Saayidoo jiru, ijoolleen Saayidoo jiru gaafa guddatan viidiyoo kana laaluu. Akkasumas ayyuun fuulduratti maatii godhatti, ijoollee godhatti, ijoollee suniin guddatti viidiyoon kun laalamuu danda'a, arguu danda'u. Miirri akkanaa kun osoo dhaabbatee gaariidhaan jedha. Moolaaruma namaatiifuyyuu gaarii miti jechuudha wanti akkasii kuni. Tarii amantiin eeyyame fuudhu eeyyame garuu amantiin kan eeyyame haala kanaan bubbumatti of kennanii osoo hin ta'in gadi taa'anii kan fuudhuu barbaadus kan heerumuu barbaadus karaa seeratiin itti deema malee akkana jettee ofan ajjeesa jettee ebeluu rukuttee ebeluu akkas ta'e ebeluun na waame kootu fudhadhu tola naan jedhe. Ilmi namaa tolli hin jiru. Siigalee ilmi namaa kamiyyuu tolaan kan kennamus hin jiru, maallaqaanis kan kennamu hin jiru jechuudha. Ilmi namaa maaltu isa kenna? Sammuu isaatiif isa kenna jechuudha. Sammuu ishiitiin karoorsitee si faana nan jiraadha gaafa jettu dubartiin takka sammuu ishiitiin deemuu qabdi. Wanna fixamuu qabu ammoo maatii ishiitirraa tasgabbooftee aadaa eegdee duudhaa safuu eegdee waan maatiin jedhu maatiin lamaan 600,000 jedhaniif 600,000 saniin gaa'ila gochuu dhiisuu danda'u yookaan gadi buusuu danda'u yookaan dabaluu danda'u jechuudha. Kana hundumaayyuu kan isin maal eeguu qabdu ture? Maatirraa eeggachuu qabdu turtanii. Waa wayittuu kan masiniin jechuun barbaada. Yoon balleesse dhiifama. Obboleewwan kiyya warri na daawwachaa jirtan iddoon itti dogoggore iddoon balleessaa qabaadhetti dhiifama guddaa isiniin jecha. Warroota gurguddaa kanarraa illee haasa'uu kootii fi dhiifama guddaa isiniin jecha. Maaliif yeroo tokko nuti callisneetuma laaluu irra yaada mataa keenya gaafa namarratti kennanne gaariidha jechuudha. Isinii galee yaada mataa keessanii waan isinii hin galle tokkoo fi waan argitanii ofii keessanii yaaddan san dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Isin cinqu jechuudha dubbiin tokko si keessa deddeebi'ee
si cinqee si nyaatu jechuudha. Keessa kee si nyaatu keessa keetitti boqonnaa argatta gaafa waan keessa kee jiru kana dubbattu. Kanaafuu osoo xiqqoo ishee bakka kanatti bakka safuun cabe kanatti mucayyoon kaameeraa fuulduraayyuu akka jirtu yeroo tokko irraanfachaa jirti natti fakkaate ta'e kaameerumallee homaa wanni ishiin ija gadi qabatteef hin jiru jechuudha. Safuu guddaadha kun safuu guddaadha. Kanaafuu of laalaa hojjedhaa boruuf hojjedhaa. Har'a qofa maallaqa argattan hin laalina. Hundumti keessanuu har'a qofa maallaqni irraa argamu ilaalchi isin viyuun isin argattan isinitti hafu seenaa keessaniin gadha. Tarii namni nama jaalata inuma jaalatamaa. Haala kanaan immoo keessa dabarsaan kun hamma maatii ofii hangana nagaafatanii hanga saggas jedhan kuni hin jiru jechuudha. Yoo fuudhan dafanii fuudhu malee yookaan immoo yoo heeruman gadi jedhanii suuta jedhanii tasgabbaanii heeruman malee na fudhadhuu badii akkas ta'e maal ta'e eessa jiraata si fudhatee badee giifti ko eessa jiraata maatii isaa malee biyya isaa malee eessa haa jiraatuuf na fudhadhuu badii jettaan himi. Asiin maatii qaba biyyarraas warra qabeenya qaba eessa dhaqee jiraata mucaan kun iyyaallu xiqqishu malee har'uma qofa nyaadhee bulaa har'uma qofa nyaadhee du'a jettaati. Har'a isa faana baddee boru akkam taata jireenya akka har'aa kana hin jirtu bar nama dhibdi. Har'uma qofa na fudhadhuu badii yoo jette borummoo jireenya jira. Jiraachuun barbaaddu ati jiraachuu iyyuu hin barbaaddu natti fakkaate akka asii achi ilaalutti nam tokko jiraachuu gaafa barbaadu waa fuulduratti hojjechuu barbaaduusi akkamitti akka jiraachuu barbaaduusi haala kamiin akka jiraachuu barbaaduusi bultii ofiitis haala kamiin akka jiraachuu barbaaduusi bari hin beeka garuu maaliif akka ta'e hin beekuti ati sanillee yaadaa hin jirtu bultii kee keessattis maaltu akka dhufu yaadaa hin jirtu jechuudha. Kana yaaduu dhabuu keessatti I'm so sorry jechuudha. Hordoftoota kiyya dhiifama naa godha oduu isintti dheeresse oduu kiyya kana keessaa waa xiqqoo hin barattu jedhee abdii guddaan qaba. Akkasumas like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessanii nullee haa guddannu isin jenna nullee nu guddisaa isin malee maal qabnare wal malee homaa hin qabnu laayikiin eenyumtuuyyuu ittiin kaffalu subscribe namni tokkichiyyuu gatii ittiin kaffalu jechuudha. Gatiin kan nama kaffalchiisu tokko hin jiru jechuudha miidiyaa kanarratti. Sinii galee nutu gatii kaffala malee warri ilaalu gatii kaffalu. Kanaafuu subscribe share like godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan.